Akka mul'atan hordoftoota chaanaalii koo nagaa jirtu tibbana sababa rakkoo teeknikaa na mudateen odeeffannoowwan adda addaa guyyuutti isinii dhiyeessuu hin dandeenye of kalchaan isiniin jedhagaa rarraa eegalee amma naa danda'ametti egaa odeeffannoowwan adda addaa dhimma biyya keenyaa dhimma Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan akkuma kanaan dura odeeffannoowwan isinii qooduugaa kan isinii dhiyeessu ta'a. Har'aaf egaa marii hawaasaa wajjiniin taasifamaa jiru akkasumas badhaafamuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee dhumarratti ammoo hidhaarraa hiikamuu namoota garaagaraa ilaalchisuudhaan odeeffannoo jiruun isinii qooda hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera akkuma barameega turtii gaarii. Mariin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin taasisaa jiran akkuma itti fufetti jira akkuma yaadattan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaalii koo har'a dabareen kan warra wangeelaa ta'eera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed marii bakka bu'oota qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin taasisaa jiran itti fufuudhaan guyyaa har'aa bakka bu'oota bataskaanotaa fi mana marii bataskaanota warra wangeela Itoophiyaa wajjin akka mari'atan himaniiru. Egaa ergaa kana kan dabarsan isaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Dr. Abiy kaleessa magaalaa Finfinneetti bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa naannoo Tigraay wajjin wayitii mari'atanitti mariin qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin taasifamu kan cimee itti fufu ta'uusaa yaada kennaniin mirkaneessaniiru. Egaa akkuma beekamu hundumtuu haala qabatamaa ofiif qabuun waan kaasu qaba. Kanaaf fuulleetti mootummaa wajjin wal arguudhaan mari'achuu barbaada. Dhugaa jiru sirriitti kan hubate egaa mootummaan jijjiiramaa keenya hundumaaf balbala marii banuudhaan bakka bu'oota hawaasaa hundumaa wajjin itti fufiinsaan mari'achaa jira. Waltajjiiwwan marii garaagaraa kanneen irratti egaa wanti ka'e baay'eedha. Kan lakkaawwamee dhumuu danda'u akka hin taane isinuu ni hubattu. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa hanga torban kanaatti yeroo adda addaatti bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin wayita mari'atanitti gaaffiiwwanii fi yaadawwan hawaasarraa burqan obsa ittiin beekamaniin dhaggeeffachuudhaan deebii fi ibsa bal'aa kennaniiru. Egaa akkuma beekamu hawaasni haaluma qabatamaa naannoo isaa irratti bu'uuraa'uudhaan rakkoo bulchiinsa gaarii wajjiniin wal qabatee isa mudataa jiru dhimma misoomaa rakkoo hawaas dinagdee adda addaa naannoo isaa jiru bal'inaan kaaseera. Egaa inni kun baay'ee gaariidha. Hawaasni maal barbaada? Mootummaarraa immoo maaltu eegamaa waan jedhu kan sirriitti mul'isuu danda'udha. Walitti dhufeenya uummataa fi mootummaa cimsuudhaaf kan gargaaru ta'uunsaa ni beekama. Mariin kun gara fuulduraattis kan cimee itti fufu ta'uunsaa hubatameetiin jira. Maaliif hawaasni naannoo kamittuu argamu rakkoo qaba. Akkuma beekamu rakkoon uummata biyya keenyaa kan irra jira egaa wal fakkaata. Hundumtuu sagalee isaa dhaggeessisuudhaan walii wajjin ta'uudhaan egaa furmaataaf kan hojjetamu ta'a jechaadha. Fuulduratti gaaffiiwwan kaan hundumtuu deebii argachuu kan danda'an carraaqqii mootummaan taasisu qofaadhaan akka hin taane beekamaadha. Hawaasni gama isaatiin shoora gamasaa akka gumaachuun ni beekama. Egaa mariin taasifame kunis qindoominni uummataa fi mootummaa gidduu jiru daran akka cimuuf akka finiinuuf shoora kan gumaachu ta'uunsaa beekamaadha. Mariin kun egaa akkuma himame gara fuulduraattis itti fufa waan jedhameef yaada hawaasni kaasu yaada qaamoleen hawaasaa garaagaraa bakka bu'uudhaan waltajjiiwwan marii adda addaa irratti argamuun kaasan hordofuudhaan kanan isin dhiyeessu ta'a. Ittaansii kanan isin dhiyeessuu barbaade badhaafamuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan Adaanach Abeebeeti. Barruun hooggansa Afrikaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee hooggantuu dubartii Afrikaa cimtuu jechuudhaan badhaaseera. Dhaabbanni hooggansa Afrikaa kan teessoo isaa biyya Ingiliz taasifatee fi waggaa waggaadhaan hooggansa Afrikaa ga'umsa gaarii Afrikaa keessatti mul'isan badhaasu sirna badhaasaa isaa egaa kan bara 2024 as magaalaa Finfinneetti gaggeesseera. Sirni badhaasaa egaa kan baranaa hoteela Iskaayilaayititti kan gaggeeffame yommuu ta'u yeroo jalqabaatiif Itoophiyaatti nama cimaa waggaa ta'uun kan gaggeeffame ta'uun himameetiin jira. Akkasuma kanaan egaa qaama dhaabbata hooggansa Afrikaa kan ta'e
barruun hooggansa Afrikaa nama cimaa fi hoogganaa waggaa dandeettii hooggansaa olaanaa qabuuf badhaasa kan kennu yeroo ta'u, kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeetis hooggansa dubartoota Afrikaa keessaa cimtuu ta'uudhaan badhaasa baranaa kana fudhataniitiin jiru. Sirni badhaasa kanaa egaa mata duree diinagdee Afrikaa hin injifatamne ijaaruu jedhuun kan gaggeeffame yommuu ta'u, hooggantoonni Afrikaa sadarkaa adda addaatti argaman 25 ol ta'an kan irratti hirmaatan akka ta'e beekameera. Gaggeessitoonni diinagdee hin mo'amne ijaaruu danda'anii fi guddina diinagdee itti fufsiisuu qaban galmaan ga'uudhaaf gahee olaanaa qaban jedhamanis egaa sirna gaggeessummaa isaaniitiin kan ittiin badhaafamanidha. Waltajjiin kun badhaasa kana kan fudhatan egaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee yaada dhimma kana ilaalchisuudhaan kennaniin waan isin na deeggartaniif waan namaddii dhaabbattaniifin badhaafamuudhaaf dhaqqabee galatoomaa hirmaannaa isin taasiftaniin as ga'e jechuudhaan galata isaanii hawaasaaf dhiyeessaniitiin jiru. Egaa badhaafni haala kanaan hooggantoota keenya adda addaatiif yeroo garaagaraatti kennamu hojii isaanii gara fuulduraa onnachuudhaan hojjechuu akka danda'aniif tajaajila hawaasaaf kennan akka finiinsaniif shoora olaanaa kan gumaachan ta'uunsaa ni beekamaa. Egaa kantiibaa Adaanech Abeebeetis egaa carraaqqii kanaan dura hojii isaaniitti cichuudhaan hojjetanii argamsiisaniin bu'aa kanarra gahuu danda'anii gara fuulduraattis kutannoo qabaniin ejjennoo isaanii cimsuudhaan jiraattota magaalaa Finfinnee fi biyya keenyaa tajaajiluudhaan kan itti fufan ta'uunsaa ni beekamaa. Egaa jabaadhaa jajjabaadhaa jedheen anis dhaamsa koo dabarsaa fi dhumarratti dhimmin isinii kaasuu barbaadu egaa namoonni adda addaa tibbanaa hidhaarraa hiikamaniiru. Keessumattuu dhaga'uun ooltan jedheetiin yaada Jeneraal ክንፈ Daanyoo namni jedhamanii fi pirezidaantiin naannoo Sumaalee kanaan dura Abdii Mohaammed Abdiillee jedhamuudhaan kan beekamu akkasumas ammoo miseensa paartii ABN kan jedhamu Dr. Dassaalany Caannee hidhaarraa gad lakkifamaniiru. Namoonni kun hidhaarraa kan gadi lakkifaman mootummaan himannaa isaanitti dhiyeessee waan addaan kutee fakkate himeetiin jira. Egaa namoonni hidhaarra turan hidhaarraa gadi lakkifamuun waan eegamudha. Barbaachisaadha. Nagaa buusuudhaaf waliigalteedhaan socho'uudhaaf ni barbaachisa waan ta'eef mootummaan kallattii kanaan haala jiru laalee tarkaanfii kana fudhachuunsaa kan jajjabeeffamudha. Garuu yeroo namoonni kun gad lakkifamanitti odeeffannoon kenname hawaasa keessatti burjaaja'umsa kan uume ta'uunsaa ni beekamaa. Kun sababa malee hin taane egaa iftoomin waan hin uumamneef natti fakkaata. Egaa namoonni kun hidhaarraa kan gadi lakkifaman faayidaa uummataatiif jecha jedhamee himamee ture. Kana jechuun maal jechuudha jechuudhaan hawaasni wal gaafachaatiin jira. Iftoominni waan hin uumamneef haalli kun uumame jedheetiin yaada gama kootiin. Kanaaf qaamni mootummaa dhimmi isa ilaallatu waan kanarratti odeeffannoo gahaa hawaasaaf kennuu qabaa jechaadha. Namoonni hidhaarraa turan sababoota adda addaa mootummaan barbaaduun hidhaarraa gadi lakkifamuu danda'u. Egaa kanaan dura kan hidhaman miidhaa waan geessisaniif yakkoota adda addaa keessatti waan hirmaataniif akka ta'e ni beekama. Haala jiru hubachuudhaan haala qabatamaa amma irratti argamnu wajjin wal bira qabee mootummaan immoo tarkaanfii fudhachuu danda'a. Yoo kana godhu ammoo namoonni kun sababa faayidaa uummataatiif jecha hidhaarraa hiikamanii jedhamee haalli ittiin ibsamee sirrii miti. Dogoggoras natti fakkaata gama kootiin. Hundumaafuu mootummaan sababa kana ittiin jedhee qabaachuu danda'a. Garuu immoo hawaasaaf odeeffannoo gahaa kennuudhaan iftoomina uumuun barbaachisaadha. Yaada jedhuun qaba hordoftoota koo. Odeeffannoon har'aa fi isin dhiyeessuu barbaade egaa kanneenuma yeroo biroos akkuma isiniin jedhe dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoowwan argadhoo isiniif hin qooda. Egaa odeeffannoowwan ani haala kanaan isin dhiyeessu kun namoota kanneen biroo bira michoota keessan bira dhaqqabuu kan danda'an yoo laayik gootanii fi sabskiraayib gootan qofa waan ta'eef kana akka taasiftaniifin kabajaan isin gaafadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.